Hayyee ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaan daawwattootaan gadaa barnoota irratti hordofaa jirtaniif bakkuma jirtanutti nageenyi keenya kan kabajaa kan jaalalaa isin qabu jecha har'a barnoota ajaa'ibaa tokko qabadhee isin dhufeera. Barnootichi silkii abbaa feete yookaan silkii jaalallee keete karaa barbaade haki gootee meseejii isaa karaa ittiin dubbisuu dandeessu jechuudha. Gabamarratti appilikeeshiniin kun isaa kana jechuudha. Appilikeeshinii kana liinkii isaa viidiyoo kiyya kana jala tuqxanii buufachuu dandeessu. Akkasumas kiroomii keessa illee seente argachuu dandeessan jechuudha. Gabamara liinkii isaa viidiyoo kiyya kana jala tuqxanii buufachuu dandeessan. Silkii abbaa fakkeenyaaf silkii haadha mana keetii yookaan jaalallee keetaa immoo silkii nama barbaadde jechuudha. Karaa salphaadhaan meseejii isaa yookaan haki gootee icciitii isaa jala beekuu ni dandeessa jechuudha. Okay, egaa silkii kana appilikeeshinii kana gadi buufattaniin boodatti kallattumatti bantanii keessa seentan jechuudha. Erga keessa seentaniin booddeerratti keessoo appilikeeshinichaa bifa kanaan nuuf ba'a jechuudha. Wanti nama dhibu tokkollee hin jiru salphaadha. Wanti isin beekuu qabdan silkii appilikeeshinii kana silkii yookaan nama haki gochuu barbaadan san irratti gadi buufattan jechuudha. Silkii kana silkii nama haki gochuu barbaadan irratti jaalallatee nama barbaade silkii nama haki gochuu barbaade san irratti gadi buufta jechuudha. Amma fakkeenya silkii nama san irra gadi buufteen booda daqiiqaa muraasa keessa jiran sagantii shan gidduutti yookaan daqiiqaa tokko gidduutti erga gadi buufteen booda irratti iddoo siitingi jedhu kanas kallattuma irratti keessa seenta jechuudha. Erga keessa seenteen booda amma wanti biraa nu hin barbaachisuudha. Kun fakkeenyaaf yeroo isin argitan ta'a iddoo kanatti kuno number jedha iddoo kanatti aadedha ammoo iddoo kanatti oon jedha jechuudha. Gabamarratti wanti isin gochuu qabdan jalqaba wanti isin beekuu qabdan iddoo kanarratti oon goote jechuudha. Oon inni gootu erga oon gootaniin booda irratti dhuftanii iddoo kanarratti lakkoofsa abbaa barbaadanii yookaan aad gochuu dandeessan yookaan ammoo lakkoofsa abbaa fedhan iddoo kanarratti barreessuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa tokko isin fudhadha. Lakkoofsa kun lakkoofsa kan kee ta'uu qaba jechuudha. Silkiin kun kan eenyuuti? Silkii nama yookaan haki gochuu barbaadu irratti waan ta'eef kallattuma irratti silkii kana ammoo silkii nama sana irratti lakkoofsa kan kee barreessita jechuudha. Fakkeenyaaf mee haa barreessuuti. Barreesseera jechuudha. Erga godheen booda irratti aadi godha jechuudha. Gadi bu'eera. Akka kana silkii lakkoofsa haga barbaade jechuudha. Haga barbaade itti aadi gochuu dandeessa. Ni dabala. Kuno amma xumureera jechuudha. Gabamarratti faan gochuu qabna iddoo kanarratti seef goone bira bahuu dandeenya jechuudha. Yeroo kanatti heeyyama nu gaafata halluu jennaan xumurameera jechuudha. Seef gooneerra. Waan seef ta'eef kallattuma irratti meseejiin kun silkii sanirraa yeroo ati abbaan fedha silkii sanirratti erge kallattuma irratti gara kee dhufuu danda'a jechuudha. Hayyee kabajamtootaan daawwattootaan keenya barnoota keenya kana fakkaata. Karaa kana silkii abbaa feenyee haki goonee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Karaa kana silkii nama sanirratti erga buufteen booda irratti kallattuma irratti lakkoofsa keetti galchita erga galchiteen boodatti karaa amma si agarsiisa sanin jechuudha. Kallattumatti meseejiin kan barbaade hundinuu si bira dhufa waan ta'eef karaa kanaan silkii nama haki gootee itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Barnoota keenya kana fakkaata. YouTube channel kiyyaallee subscribe gochuudhaan hin dagatiin asin jecha hanga dhuma qophii kiyyaatti waan waliin turtaniif galatooma isin jedha. Horaa bulaa.